Artistiin Taajuu Shurrubbee murtee isa dhumaa fi gabaasa miidiyaan biyyattii gabaasee fi akkasumas ergaa fi dhaamsa inni dabarse akkasumas obboleettiin keenya Hiluwaan kan ajjeefamte torbee darbe keessa maalirra akka geessee fi maal keessa yaadota akkasumas karaa miidiyaa jiranii fi dhugaa jirtu akkuma kanallee murtee inni dhumaa Taajuu Shurrubbee irratti maal akka ta'ee fi innis waan jedhee fi akkasumallee dhaamsas ta'e ergaa inni qabu maali akkasumallee obboleettiin keenya kun immoo eessa akka jirtuu fi maal keessas akka jirtu akkuma kana sirni awwaalcha ishee gaggeeffameera moo hin gaggeeffamne guutuu dubbii kana viidiyoo kana keessa argattu like subscribe share gochuun hanga dhumaattis viidiyoo kana dhaggeeffachuu hin dagatina. Yoyyaa shamar kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jecha asumarraan ergaa fi dhaamsa yookiis immoo ergaa ariifachiisaa obboleettii keenya kan biyya Jarman keessatti boqotte amma eessa akka jirtuu fi akkasumallee maalirra akka geesse isiniif qabanirra. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti osoo hin laallee fi akkasumas yaadaa fi waan dhugaa viidiyoo kana keessa jiru osoo hin beekin koomentii fi yaadota garaagaraa maddisiisuun dhorkaadha. Sababin sayyuu yeroo ammaa fi haala fi jaarraa nuti keessa jirru keessa namni baratti soba fudhatee dhugaa tufu keessa waan jirruu fi dhugaa isaa hubachuun dirqama keessanii. Egaa obboleettiin keenya Hiluwaan akkasuma obboleessa keenya Taajuu Shurrubbeetiin akkuma biyya Jarman keessatti ajjeefamte isa dursammoo akkasuma dhukkaamsee fi halkanillee akkuma kana muuziqaa itti banee ishee dararaa kan turee fi dhiphina gurguddaa irraan ga'aa kan ture guyyaa dhumaa garuu lubbuu ishee baasee harka kennachuunsaa hundi keenya hin beekna. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya kun sa'aatii ammaa kanatti eessa akka jirtuu fi akkasumas awwaalchi gaggeeffameeraa fi hin gaggeeffamne isaa wanti sabaa fi ifa ta'ee fi akkasumas sooshaal miidiyaatti beeksifamee jiru har'a garuu iccitiisaa tokko isaa isiniif himna. Egaa akkuma beekamu obboleessi keenya Taajuu Shurrubbee akka ajjeeses ta'e akkasumallee haaloo akka ba'ee jiruu fi yookiin miidhaa guddaa geessee akka jiru akkuma fuulbarruu isaarratti katabee tureeni sana booddee akka harka kennatee fi miidiyaan biyyattis gabaasa akkuma turan hundumti keessan hin beektu. Sana booda garuu murtii fi akkasumallee yaadaa fi wanta Taajuun yookiis immoo abbaan manaa Hiluwaan inni ajjeese yaada kennatee fi mana murtiitti dhiyaatee maal akka dubbatee fi maalirra akka ga'e wantoonni tokko sooshaal miidiyaaf ifa warreen hin taane jiru. Egaa akkuma beekamu Taajuun ajjeesuusaas akkasumallee obboleettiidhaaf illee teekstii yookiis miiseejii akkuma arge sagalee obboleettii keessatti namoonni akkuma guyyaa dheengaddaa dhageessan obboleessi kun lubbuu obboleettii kanaa akkuma galaafate yookiis haadha manaasaa akkuma galaafate hundumti keessan hin beektu. Egaa sooshaal miidiyaan biyyattis ta'e imbaasiin biyya Jarman keessa jiru waan tokkoo fi yookiis immoo bees tokko wanta inni dubbate haasa'e tokko hin jiru. Egaa lubbuun mucaa kana hin baane moo akkasumas jirti moo hin jirtu wanti jedhu shakkii keessa akka nama galchuu fi akkasumas shirra guddaatiin akka isheen ajjeefamte yookiis akka lubbuu darbite ifa ba'aadha. Egaa obboleettii keenya kana murtiinis ta'e akkasumas sooshaal miidiyaanis ta'e akkasumas immoo niws BBC'n wanta inni hanga ammaatti biyya Jarman keessatti taatee ta'e kana ifoomsee eeyyee ajjeeseera eeyyee irratti raawwateera taatee kanas eeyyee Taajuun godheera yookiis immoo hin goone jedhee wanta inni ifoomse tokko hin jiru. Guyyaa jalqabaa gaafa dargaggeessi waggaa 35 dubartii tokko ajjeesee yookiis immoo miidhaa geessee dhufee shakkamee dhufee ol galeera yookiis harka kennateera waan jedhurraa kan hafe hanga ammaatti garuu wanta inni ifoomse tokko hin jiru. Abbaan Hiluwaa akkuma wawwaachaa fi iyyaa jiru hundumti keessanuu hin beektu. Egaa miidiyaan biyya Jarman jiru kan akkasumallee koominitiin Itoophiyaa yookiis immoo lammii biyya keenyaaf dhaabbatee jiru maaliif du'a mucayyoo kanarratti waan tokkollee dubbachuuf jedhu akka dhiise shirraa guddaa fi akkasumallee itti yaadamee waan ta'ame jechuunis shakkii keessa nama galcha. Sababiin sayyuu kan duute yookiis kan addunyaa kanarraa boqotte hindaanqoo yookiis mixii yookiin immoo titiisa osoo hin taane lubbuu dhala namaa ishee warqee ishee qarshiidhaan hin bitamne yoo ta'u hanga ammaatti garuu miidiyaan biyya Jarman wanta inni gabaasee fi waan isheen irra geesse ifoomsee hin jiru.
Egaa akkuma isin beektanii abbaanis gara biyyatti naaf galchaa akkuma kanallee biyyatti dhala koonaaf awwaala jechuun sagalee akkuma kennataa fi iyyataa jiru namni abbaa kanaa jedhuu fi akkasumallee namni maal taatee maaltu si gargaara jedhee isa gaafatu akka hin jirree fi hiyyeessi dirmannaa akka hin qabne akkuma biyya keenya keessatti arginu asirratti yookiis immoo koominitiin biyya Jarmanillee dhiibbaa gurguddaa abbaarraan akka geessan guutummaatti ifoomaadha. Sababiin isaa Taajuun guyyaa duraa akkuma doorsaa turee fi akkasuma rakkoolee garaagaraa irra geessaa akkuma tureni ammallee shirra guddaatiin akkuma kana iccitiin jiru akka hin baanes akkuma shaffanee yookiis immoo ukkaamsee jiru ifoomaa jira. Sababiin isaa maaliif miidiyaan biyya guddatedha biyya qaroomee akkasumas biyya jijjiirama guddaa fidee biyya faranjiiti doomucaa kanaa fi akkuma yeroo kaan saree duuteef iyyuu wacanii fi akkasuma gabaasa garaagaraa qindeessanii dhala namaa lammii akkasumallee dhiiga keenya kan taate kanas boqotteetti kanarra geessetti biyyi gara biyyaa galtii akkasumallee yookiis awwaalamteetti BBC'n biyya Jarman yookiis immoo miidiyaan biyya Jarman waan tokko waan dubbate tokkollee hin qabu afaan qabatee akkuma godhee fi raawwateen Taajuun deemee harka kennatee callisee ol galee yookiis immoo ishee balleessee lubbuu ishee addunyaarraa galaafatee ofiisaa immoo harka maratee deemee taa'e sana akkuma kana dhugaa ishee awwaaluudhaafis ta'e miidiyaan biyyattii yaadaa fi wanta haasa'e tokkollee hin qabu. Kun immoo sababiin isaayyuu dhiiga keenyaa fi lammii keenya waan ta'eef uummanni Oromoo idila addunyaarra jirtan gumaa obboleettii keenyaa akka barbaadanii fi hafuurri ishee maalirra akka jiru akkasuma obboleettiin keenya kun eessa akka jirtu awwaalamteetti fi hin awwaalamneensaa ifoomuu qaba. Sababiin isaa dheengadda akkuma dubbatamaa ture awwaalchaaf namoonni biyya Jarman seenaniiru waan jedhu qofa malee hanga ammaatti dhuguma duuteef hin doonesaa miidiyaan biyyattii waan gabaase tokkollee hin jiru. Shakkii jiruu fi akkasumallee miidhaa geessee dhufee harka kennateera waan jedhurraa kan hafe akkasumallee gadaa shurrubbee akka fudhatanii fi iddoo kunuunsa daa'immanitti akka geessan qofa dubbatanirraa kan hafe dhugaan lubbuu darbee garuu awwaalameera. Akkuma kana midhaan mangistii nyaachaa garuu dhugaa obboleettii keenya immoo awwaalaan itti fufaa jiru. Egaa akkuma isin beektan egaa namni tokko gaafa biyya hambaatti gara biyya abbaasaatti galee awwaalamuun dirqama. Osoo kan qabsa'aa yookiis immoo kan dandeettii qabu kan nama beekamaa tokko osoo ta'e yoona kan dur gargaartanii biyya galchitaniittu hanga ammaatti garuu hiyyeessa iyyatee dhala koonaaf galcha reeffa isheen barbaada. Jiraashee dhabeeraa fayyaashees arguu dhabeeraa amma garuu reeffa ishee biyya abbaa ishee Oromiyaa keessatti naaf awwaalaa jedhee isa ba'u dhiistanii akkuma kanallee jim jettanii dhugaa fi lubbuu mucayyoo kanaa awwaaluun yakka guddaa fi cubbuu guddaa waan kaleessa hin baratamnee fi akkasumas hawaasa keessatti hin dhagaamne taatee kana akka raawwachaa jirtan ifaatti ni mul'ata. Egaa obboleettiin keenya kun shakkiiwwan garaagaraa hinaaffaa guddaarraa kan keessa lubbuun ishee akkuma darbee fi akkasumallee hinaaffaarraa kan kee lubbuun ishee akka inni ajjeesee fi akkasumallee raawwii ajjechaa irratti geggeesse duras immoo hudhee rakkisaa akka turee fi gargar baanis akkuma turan ergasii walitti deemanii erga waliin jireenya eegalanis manatti waamee akka ajjeesee fi akkasumallee rakkoo guddaa akka irraan ga'e hundumtuu kan quba qabda yoo ta'u egaa haqni obboleettii keenyaa dhugaan obboleettii keenyaa maalirra geesse akkasumallee miidiyaan biyyattii maaliif ukkaamse akkasumas Taajuun shurrubbee maalirra akka ga'e maaliif ukkaamsame rakkootu jiramoo shirra guddaatu jiramoo akkasumallee rakkichi maaliif hawaasa waan hin dhifnee fi akkasumas waan hawaasa biratti hin beekamne moo hin baratamnetu jira hundumtuu hawaasa biratti waan beekamuu fi waan baratame akkasumallee dhugaan hanga barbaadde yoo taateyyuu hin qallatti malee akka hin cinne hundumtuu osoo beeku akka obboleettii keenyaa fi dhugaa obboleettii keenya awwaaluun maal barbaachise miidiyaan biyya Jarman maaliif dhugaa ishee fi akkasumas Taajuun maalirra akka ga'ee fi murtiitti dhiyaate maal akka jedhee fi akkasumas jechaa fi akkasumallee yaada inni kennate maal akka ta'e maaliif gabaasuu dhiise dabalatas akkasuma kana obboleettiin keenya kunis maalirra akka geesse miidiyaa biyya guddatee fi biyya barate maaliif hanga ammaatti garuu dubbii dhiisee afaansa qabatee taa'e kun shirraa guddaan akka keessa jiru guutummaatti ifa jira.
Ega akkuma simbeektan eengadda akkuma sagaleetu dubbatame awwaalchaaf Aboon akka biyya Jarman galteetti yoo jedhamu akkuma kana garuu hanga ammaatti garuu wanti raga'ame dubbatame tokko illee jiru. Abbaan garuu warra gumaa yookiis akkasumallee warra diinakoo reeffa dhalakoo irra hin dhaabinaa jedhee akka wawwaachaa jiru hundumti keessan hin beektu. Ega abbaan yeroo ni wawwaatu namni isa jalaa qabu hin jiru akkasumallee hiyyeessaaf maaltu dhagaa dhugumayyuu wanti abbaan wawwaatu fi wanti abbaan akkas ta'aafee jiru kun dhugaadha jedhee amanuun nama rakkisa. Sababiin isaayyuu gara amanuuttis nama geessa. Maaliif hanga ammaatti waan mucayyoon kun irra geesse wanti baramee fi ifoomee tokko illee hin jiru. Akkuma guyyaa jalqabaa jedhametti sooshaal miidiyaa irrattis ta'e akkasuma miidiyaan biyyattii kan gabaase namni shakkameera jedhu malee ajjeeseera jedhee qorannoon waan gaggeeffamaa jiruu fi qorannoon sun hanga ammaatti raawwitti maaf hin jijjiiramne komii guddaa kan kaasee fi akkasumallee boriifillee lubbuu namaa akka handaaqqoo fi akka titiisaatti wal ilaaluun akka itti fuuf kun karaa kan saaquu fi shirraa guddaanis kan xaxamaa ta'u jiraachuunsaa kan ifoomedha.